biyya rabaa deemuufis biyya rabaa jirtas yoo ta'e ganaa biyya rabaa deemtas yoo ta'e viidiyoon kun si fayyada laayikii godhaa vaayiraalii ba'ee nama hunda biraa ga'u please waan sin fayyadudha sheer godhaa yookiin illee daawunlood godhaa kaadhaa viidiyoon kun gaaf tokko sin fayyaduu danda'a arras hedduu sin fayyada innis maalidha waan ajaa'ibaa takka jechuudha waan daldaltoonni Itoophiyaa keessaa namatti hojjechaa jiran baay'ee matakka waan nama caalisiisu miti jechuudha. Namni keenya irra caaliinsa miidhamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyyoota akka Indoneesiyaa, Filiippiinii kana yeroo ilaaltanii jechuudha. Waa'ee biyya namaa dhufu kana keessatti waan namni keenya uummati keenya miidhamaa jiru waan guddoo tokkoon isinitti himuu barbaada jechuudha. Biiroon isaanii akka biiroo keenyaa miti jettu. Maaliif isaan karaa isaan ittiin dhufantu karaa seera qabeessa. Namni keenya garuu karaa mootummaan seera qabeessaan nama deemsisuu danda'uu fi bakka kamittuu namni itti gaafatamummaa fudhatu akka jiru inni lafa kaa'ee jira. Nuti garuu faallaa sanaa deemna daldalaan hedduu nama miidhaa jira jechuudha. Daldaltoonni yeroo nama erganii haga birrii 120 haga 150 kaashii haga 80 fuudhaa jiranii jechuudha. Uummata keenya uummata baadiyyaa irraa dhufu Finfinnee keessa deemee piroosesii kana xumurachuu waan hin dandeenyeef jecha inni jechuudha biyya rabaa lukaan dhufee fuudhee isinii fidamti jechuudha piroosesii kana. Ammas wanti nama ajaa'ibu tikkeettii maallaqa isaaniin kutataniif kan deemantu jiru jechuudha. Birrii tikkeettii fidii jedhaan. Birrii tikkeettii asii jarri yeroo nama fudhatanii madaamii yeroo si fudhattu biyyoota arabaarraa tikkeettii si murteetu waan hunda si murteetu viizaa waan hunda si murteetu Kuweetii, Bahareenii, Dubaay eessa haa ta'u isaantu biyya arabaa ati kontiraata deemta taanaan isaantu si xumureessi fudhataa jechuudha. Garuu daldaltoonni keenya keessuma baatan baqa. Piroosesii jarri si xumuranii biyyarraa achi asiif ergan kana waraqaa sana fuudhee sitti fiduuf paaspoortii makee jiratti si geessuuf haga birrii 150 cubbuudha ko sodaadha. Please yoo dheerate illee isin fayyada ganaa nama keessantu deemuu danda'a yookiin sintu deema ta'uu danda'a namni keenya yeroo baay'ee biyyaa ba'uurratti xiyyeeffata garuu amma kallattii ittiin biyyaa ba'antu hedduu tokko ulfaate jechuudha. Daldaltoota kan kana gochaa jiru immoo wanni ani isinitti himuu barbaadu dhaamsa obbolummaa jechuudha. Keessuma namoonni afaan dandeessan biiroon takka kan mootummaati piyaasaa keessa jira jedhani. Piyaasaa keessa jira namoonni hedduun beeku garuu namatti hin himanii jechuudha. Namni hedduu nama ka afaan beeku kan Finfinnee keessa beeku daldalarraan hin dhufu yeroo baay'ee karaa seera qabeessa sanaan birrii xiqqoo kaffalee dhufaa jechuudha. Innis akkam beektu piyaasaa keessa jira jedhanii afaan Oromoo sin haasa'u waan barbaadan haasa'uu dandeessu. Dhaxxaniitu maal gootu paaspoortii keessanitti kennattu jiraajina haasoftu piroosesii xumurattu gaafa viizaan sinii deebi'e isiniif bilbilu hinnattu meedikaalii kennitu si'oo sin barbaachisnaan yoo guddaa kaffaltan birrii 20,000 gadi jechuudha. Wanni isin ittiin xumuratanii viizaa keessan fudhatanii boolee dhaxxanii yoo cime 25,000 jechuudha. Waan hunda sinii galamiti yoo cime 30,000 kaffaltan hin ga'u kanayyuu. Garuu anaan nan gaafatina lakkoofsa jiraanuu kenni jarri eessa jiru biiroon isaa piyaasaa keessa jira jedhan nama akkasitti xumuratee jira jechuudha. Asitti illee biiroon inni namni sun irraa taa'aa turee dhufe biiroo biyyoota arabaa keessatti mootummaan beekudha jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni yoo biiroo isaaniitti bilbilatan biiroon isaanii dafee hin dhaqqabne namoota daldalaarraan dhufanidha. Isaan ofii isaaniitii achi daldalaadha birrii akka malee namarraa fuudhanii piroosesii jarri si ergan kana fuudhanii waraqaa masitti kennuuf tikkeettii kan kee wanta takka achuma dhaqanii bakkuma isaan dhaqan kana dhaquu ni dandeessaatis of amansiisi jechuudha. Finfinnee keessatti namoonni keenya gaafadhaa wal barsiisa yeroo baay'ee karaa seera qabeessaan daldaltoonni maaliif dhokatu beektu yeroo bakka tokko tokkotti isin geessan maaliif dhokatu waan san abbaan xumurachuu hin danda'a jechuudha. Garuu isaan bakka kee bu'anii waan si xumuraa jiranii fi maallaqa guddaa waan sirraa nyaachaa jiraniif mootummaa dhokachaa si wajjin deemu jechuudha. Yeroo si wajjin deeman aatuu xumurachuu dandeessa Finfinnee keessatti jechuudha. Garuu namni keenya biyyaa bahu jecha haga lafa gurguru, buna gurguru, maal gurguru, sangaa gurguru, dallaa gombisu birrii 150 haga birrii 180 namni wacii kanamayyuu kan deemsifne jira. Kanuma paaspoortii fuudhanii nama harka kaa'anii si dhufa birrii fidi jedhan faatu jiru. Kanan isin jechuu barbaada warroonni biyya biraa warra akka Indoneesiyaa, Filiippiinii seera qabeessaan biiroo sana dhaqanii paaspoortii isaanii kennatu itti deddeebi'anii gaafachuu danda'u lakkoofsa isaaniis fudhatanii galu haala kanaan xumurachuu dandeessu. Daldalaanis achumatti geessa paaspoortii keessan lukaan fida miti. Kanuma isin jechuu barbaada.
dhaamsa obbolummaati sheerii walii godha. Haala kanaan fayyadamuuf yaala tattaaffadha, wal gaafadha. Daldalaan akka malee daangaa darbanii jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. Isaan haa fudhatanii ani isaanitti naafee miti garuu haga qaba hagi isin fudhachuu qabdan. Yoo piroosesiin isaanii birrii 25 dhume isin moggatii dadhabbii keessanii yoomayyuu 20 haa fudhattanii ofedha. Isin garuu 80,000 100,000 wayii huutuu jechuudha. Maal jechuudha? Kanuma jechuu barbaada.